mi'a ani akkam ta'a yoo ifaajii waggaa dheeraa itti ifaajii amata 9 amata 10 itti ifaajee akkanatti tolfattee jedhanii namaan dhiisi akkana keessa gannama baasan jechuudha. Amma karaa gubbaa ganna baase ani waan akkanatti tole kana hadda mana hin qabu eessa kiyya seensifadha eessa seensifadhame. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashima harkaawwan jirre jirtu fayya qabdu baga jiraattanii gaddi kiyya gadda keessan jedhee isi wajjin qoodamuuf dhufee biyya arabaa waggaa dheeraa ifaajee akkana ijaaradhee hadda garuu mootummaan jechuudha qaaqa malee alatti na baase jechuudha. Alatti na baase kennaa tokkoon malitti xaarii kiyya osoo keessatti hin argatin alatti bahee raasaa jira jechuudha. Walumaa galatti dhugaa dubbachuu fi ifaajeen kenna lafa hin badu. Rabbiin garuu yoo hadda gubbaa kanarra nu deebuu dhabe gaafa tokko ni deebi'a waan ta'eef gama ta'e Rabbiin nu deebisa. Dhugaa dubbachuu fi bas walumaa galatti kaa gisee tokko waa'ee ifaajuu kiyyaa amanni 9 amanni 10 osoo maatii wajjin jiraadhee ijoollee meeqa akka horu ijoollee meeqa akka kabaadhu kana waan isinin jedhu hin qabu jechuudha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya yoo waan tokko yaadadhu garuu gisee tokko kalaas maaf jiraataayyuu maaf hagana jiraadhaayyuu wanna jedhamu tokkotu keessa ni dhagahama. Alhamdulillah ala kulli haal hangaruu hadda jechuudha. Osoo mana narraa diiganuu gadda isaa hin taane akkana tolchee keessaa akkana yoo gadi bahanii gaduma baasanii keessaa alaan nama gatanii kanatu natti dhagaa. Ani yeroo biraatiif iyyuu karaa irratti eega bahe jedhama mitira ammaan boodatti akkamitti ifaajadhee hamilee maaliin ifaajadhee waan kana deeffadha waan jedhutu natti dhagahame. Wallahi alazim natti dhagahame dhugaa dubbachuuf. Rabbiin garuu gafuurur rahiim akkatti naa deebisuun beeku. Ayiti kiyya kun bakka naa deebisuun illee hin beeku. Ammaan booda biyyatti san keessatti waa tolfadha jedhee maadri abdii hin qabu jechuudha. Wallahi natti ulfaate dhugaa dubbachuuf. Wallahi alazim natti ulfaate. Mee dhugama isinoo maan naan jettan ilmee kiyyatti wajjin osoo jiraadhe abbaa manaa kiyyaa akka gaaritti osoo waliin jiraadhe homaati miti. Garuu namni amata 9 qophaa isaa tattaafatee maatii biyya biraa kaayee ilmoo bakka biraa kaayee haadha ta'ee haadha hin taane haadha hambaa hin taane akka malitti miidhamee jaraata naanuu bakka kana gahaa jedhee booda biyya namaatitti hin deebi'u jedhee siqaayii hedduu argee waa hedduun na mudatee waa hedduu keessatti dabarsee jechuudha mana kana ijaarachuuf. Garuu hadda ammoo wayii ebalee namni kun siqaayii haganatti argee mudannoo baay'ee keessatti argee jedhee namni naa beeku hin jiru yoo Rabbii kiyyaa fi nama na bira jiru ta'e malee jechuudha. Waa'ee isaa kaasuuf osoo hin taane obboleeyyan kiyya kaduubarraan dhufaa jiraniif yoo tasa waa isin mudatan jechuudha. Wallahi alazim Rabbii keessan irratti hirkifadha. Nama baay'eetu miidhame nama baay'eetu qalbiin cabee sammuun isaa fiigee jechuudha. Sammummaan isaa roobeen keessatti namichi wayii jechuudha sadarkaa jechuun ani doora ardii ijaariyaa jedhu haa ta'u abbaaf wanti hunduu abbaa fi xiqqoon qabdu jechuudha guddoodha. Qabeenyi biyya san keessa ijaaratee biyya san keessatti argate booda uf ajjeesee jechuudha qabeenyaaf. Rabbiin inshallah ta'anii obsaa fi sabrii fi sabata Rabbiin nuuf haa kennu. Garuu yoo waan tokko laaltee jettu achi fageessitee yoo keessa gaseentee laaltu dhiphataa jiraatta jechuudha. Maali yoo hagam dalagee
yoo hagam ammallee hoggaa haga kanaa ifaajii argadhu wanti kalee jirtu gatiin kalee ittiin ijaaree fi kaadda ittiin ijaaree hin jiru waan ta'eef jechuudha. Meeshaa guutuu asirraa itti galchee itti guutee meeshaan mana arabaa jiru tokkoon mana kiyya keessa dhabame hin jiru tokkoon jechuudha. Kiiloo 800, 700, 600 akkana galchina jechuudha. Yoo 300 bakka takka galche 400 booda galche 200 booda galche meeqa dhufaa deema? Wallahi yoo haala duniyaa ufafuu qabdee ilaaltu rabbirraa si balleessiti. Yoo jaalifsullee yeroon tante tagubdeetuni sitti dhagahamti. Maaf maatii kiyya qaalii kana wajjin hin dabarsine? Maaf ilmoota kiyya wajjin hin dabarsine? Maa abbaa manaa kiyya wajjin qursoo fi kunsoo nyaadhee hin dabarsine? Si jechisiifte jechuudha. Umriin an silaa ijoollee tiyyatti fayyadamu silaa abbaa manaa kiyya waliin dabarsu biyya arabaa keessatti dabarsee mana tokkicha kana irratti waggaa 9 wallaahi laazim waggaa 9 mana tokkicha irratti ifaajee jechuudha. Bareechifadhee kalas galee boqonnaa itti godha namatti hin hawwi jedhee akka kanatti tolchee bareechee faayee akkasii wanni jedhee jechuudha. Kanaaf hin dhiphatina warri sagaleen kiyya kun bakka tokko tokko yoo tasadaqe yoo nama jajjaba bira kana gahu ta'e dandeettii fi miti yookaan wanni kiyya kun chaanalli kiyya kun guddatee odoo hin taane qaama mootummaatiin akkanaaf geettan abdii qaba jechuudha. Qaamni mootummaa kun argee dhugamatti kana namaa naasuu yoo kabeeku ta'e kana naa dhiisii jechuuf osoo hin taane kennaa waa lafa bakka naa buusuuf waggaaf wayii hagaddaa hin kenna jedhee irratti eegee waan takka eege amma kalaas inshallah rabbi irraa abdiin kutatanii hima eega ammallee hin ifadhu jechuudha. Yoo naa dhufte kaarima 200 300 yoo naa kennanii bakka sanitti irra ijaarachuun yoo inni seera qabeessa naa kenne irra ijaarachuun rakkoo miti. Kanas akkam godharree waan isarraan dhufte wayya waan inni namaa kenne rakkoo hin qabu jedhee ittuma shakkaree fudhadha jechuudha. Yoo san hin taane ka baay'ee wallaahi laazimii abdii nama murachiisa abdii nama kutachiisa. Wallaahi laazim ani jechuun wallaahi laazim of jechuun haraamaa jechuudha. Dhugama namnummaanuu akkamitti obsiti obsa rabbi akkamisiif kenna naan jedhanii jechuudha. Kanaaf ammallee obsa akkanaaf kadhattan obsa wanni obsa caalu hin jiru. Rabbi irratti yoo hirkifatan wanti kamuu ni laafti namaa laafti. Kanaafuu ammallee obsa akkanaaf kadhattan inshallah abdii isinirraa qaba. Islaama kiristaana osoo hin jenne jechuudha. Wallaahi ani yeroo akkanatti isin haasa'u nama dhiiga booyaa isinitti haasa'uu danda'u garuu of gadi qaba. Garaan kiyya kun akka wayina ta'a sammuun kiyya kun akka wayina ta'a jechuudha. Yeroo waan sayyaadadhu jechuudha. Hadhas biyyuma arabaa keessa jira. Yoom bakka kanaa bahee ilmoo tiyya fuunfadhee arga. Yoom ka biraatu arga. Maaf obboleessa galtee obboleessa nuuf hin finne yoo ilmoon tiyya naan jettu natti dhagahamu. Wallaahi natti dhagahamu. Kanaaf qaamni kamiyyuu namni na dhageettan danda'ame mootummaa biraa osoo namaa gahee wanni kun fala namaa ta'e beekeen haa beeysisu kalas akkam goonare keessaa qodaa keenya akka jirutti keessaa gurgurannaa jechuudha. Bakka itti kennu hin qabnu alagga abbaafni haraa keessaa sila barandaa irra namni irra haa taa'u namaa kennuudha yookaan gurgurachuudha falli. Gaafa gurgurattee illee meeshaa kana laaftutti ittiin deebitu. Kanuma kanatu wallahi na dabbari ani dhugaa dubbachuu fi gisee tokko kanaas ufumaan lolaa oola ufumaan akka maraattuu kan qaaqottu jira jechuudha. Yoo waan sayyaadadhu malee qaaqa maraattuu wayyiin taa'e hin qaaqu jechuudha namni.
الحمد لله على كل حال. نمني جروا هندا هنا رجع هاتوا فيا ربنا ما حاكنو وانت فيا جعلوا هي من جري فيا ربي سي حاكنو ربي أمر لي صبري رسي حاكنو جداتين دعايف نندقتنا سنين جدا والله دعينا قدا مي دعينا قدا دعين أمتك يكون أبار راتب ربي توبيك أبار راتفود ربي توبيك وانت في دعاي كيستو دعاي سبري إيمان ربي سي حاكن إيمان ربتا كسوچو أنكم كاسي أجدد داقو متي ربتا ربنا فاكن والله بودر رقافنا همان سن اللي هو متكنت تفكاتان تور عدد بلون أكنا أمي تكون رادو أمي تكون مرادو دو جدانين حاجة قليل بكساني دابو مدى أما مي كانوا الفول ترف دلمو وان كان بتاني كانت كيسة كاحني تنفيد متحمسة بودامو كانوا مقبنت بشان جدا جيت بشان قبلو يوكا بتانا لا بربات كانوا بت قديبوسي أتشي كابي أسنا كابي إن برباتشس كانوا مقبنت خلاص والله إن نتلتبر في شاينا شاينا أقلتو دورتي وانتي فوزي دورتي تنو كاكا وما تبراتي متيكا حريتي قبرتي ربي كسي كانوا فكاتا جيشو كانوا حالة سلبان بتني تفيدا موجيشو